harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanuu har'a dammoo oliin nyaata kana hojjetanna qayisirii fidadhee jira. Asitti shunkurtii kiyya qopheeffadhee jira. Asitti dammoo shunkurtii qullubbii qopheeffadheera. Asitti qaaraa kiyya sadii qopheeffadhee jira. Akka biyya keenyatti hojjetamu sanitti oliin hojjetadha jechuudha. Nyaata nyaattu foon nyaattu maalii taatee akkamitti soomta akkas aboo afaan dhugaa wanti isaaniitu iyyuu afaan dhukkubse mee amma akkaataatti biyya keenyatti hojjetaniitu nyaata sanitti hojjetadha jedhee tanan qayisirii har'a kana fidadhee jira. Walumaan hojjenna. Shunkurtii kootis amma haala kanaan quncifadhee isallee quncifadhee xumuree jira. Amma kattafachuu bichaatu na hafe jechuudha. Kana kattafadhee shunkurtii kiyya itti godhadha. Jistii kiyya dammoo asitti qopheeffadhee jira jechuudha. Zayitii fi shunkurtii walitti qabbafadha jechuudha. Yoo shunkurtii koo haala kanaan amma qopheeffadhee jira. Gaazii irratti haga inni naa bilchaatutti qayisirii kiyya nan hojjedha jechuudha. Haala kanaan kun shunkurtii koo qopheeffadhee jira jechuudha. Harkaan naaf hin daakamu sila ta'eefu maashiniitti daakuun barbaade sila ta'eefu haala kanaan amma maashinii kiyyatti nan daakkadha jechuudha. Haala kanaan amma kana daakee amma tokkotu na hafe isa kafiicha na hafisanis haala kanaan qaqallisattaniitu murattu jechuudha. Maaliif akka maashinii keessa zooruuf qaba jechuudha. Qaqallisattanii murattu jechuudha. Haala kanaan amma ittiin bakkee kanaan ittiin hambana sababa iyyuufu saayilantiin haala kanaan kunoo daakkadheetu xumuree jira jechuudha. Kana fakkaataa isiniin jira. Maaliif kan guguddisne itti goonu sun baay'ee bishaan hin godhatu sila ta'eefu haala kanaan yoo hojjetanne waan nu dhabis jechuudha. Fakkeenyaaf hanqina dhiigaatiif wantoota baay'eedhaaf gaariidha jechuudha. Qayisiriin osoo yeroo hunda argamee nyaatame wantoota gaariidhaaf shaggaadha jechuudha. Haala kanaan amma ta'ee jira jechuudha. Kana haga inni shunkurtiin kiyya naaf bilchaatutti akkanumatti hin taa'a. Shunkurtiin kiyyas kunoo haala kanaan naaf bilchaatee jira jechuudha. Shunkurtii qullubbii kana nuti handaaka jedhee diimaa ta'e kan qayisiriititti haala kanaan amma dhiisnee yoo shunkurtiin keenya akkanatti nuuf bilchaate amma haala kanaan nyaanni hojjetadha jechuudha. Haala kanaan
kunuunaaf bilchaachaa jira. Soogidatti hin goone sirra ta'eefu. Amma qammasuu hin danda'u sirra ta'eefu baay'isee ittiin godhe soogidda. Haala kanaan foon isaaniin caaluree isaan foon jedhu kanatu hunda'uun shaggaadha. Isaan garuu foonuma isaanii qubna garii godhu. Idammoo keenyuma kan qabnu qubna garii godhannee haala kanaan hojjetanna jechuudha. Kunuuti qaaraa kiyyallee haala kanaan akka fadheetan hin jira. Hojjetadheetu xumuree jira siniin jira kana fakkaata. Maaliif amma qammasuu isaa hin danda'u sila ta'eefu kunuu garuu kana fakkaata. Haala kanaan hojjetadhee xumuree jira siniin jira. Maaliif akkanatti haala kanaan yoo hojjetanii nyaanne wantoota baay'eedhaaf viitaaminii qaba jechuudha. Dhiigafis bishaan isaa fa'aa osoo dhuganii ani garuu bishaan ittiin goone goggogaa isaatiin an hojjedha jechuudha. Bishaan fa'aa odoo itti godhanii jechuudha. Bishaan isaatiif fa'aa osoo dhuganii bishaan isaa fa'aa osoo dhuganii baay'ee tokko viitaaminii qaba jechuudha. Kana fakkaataa siniin jedha. Akkasumas koottaa yaa nyaannullee siniin jedhee jira. Qaaraa keenya haala kanaan itti godhannaa siniin jechuu jaaladha. Koottaa yaa nyaannu siniin jira. Akkasumas viidiyoo kana laayikii, sheerii, koomentii gochuu hin dagatinaa siniin jedha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Nagaarra naa oolaa, nagaarra naa turaa. Laayikii, koomentii, sheerii godhaa viidiyoo kana.